akkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan Guyyoota lama asitti ergaatlee galatee burqaa rakkoo ishee irra gahe miidiyaa fi uummataaf himtee booda dhimmi ishee ajandaa akkuma ta'e itti fufee jira. Kun akkuma jiru ta'ee saba rakkoo atlee galatee irra gahe hordofee ibsa Feedreshinii Atileetiksii Itoophiyaa kennee jira. Akka Feedereshinii jedhetti dhimma atlee galatee burqaa dhiyeenyatti akka hordofuu fi gargaarsa barbaachisu hunda akka godhuuf himee jira. Dabalataanis ittaantuun pireezidantii Itoophiyaan Atileetiks Feedereshin Atileet Masarat Daffaar rakkoon atlee galatee burqaa mudate dubbatameen dhumuu jette biyya ishee faarsaa guddaa kan kaffalte atleet Galateen bara 2010 irraa eegalee rakkoo ishee furuuf mana murtiitti rakkachaa akka turte ittaantuun pireezidantii Feedereshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Masarat Daffaar eerte goota biyyaa faarsaa guddaa kaffalte kanaaf haqi haa kennamu barbaadaa jettee jirti. Fannoo birootiin paartiilee siyaasaa mormituu keessa isa tokko kan ta'e adda bilisummaa Oromoo ABO'n Waajjiraa muummee dhaabichaa waggootaaf to'annoo isaatiin ala ture akka deebi'eef beeksisee jira. Paartichi kaleessa waxabajjii 9 bara 2025 waajjira isaa muummee magaalaa Finfinnee Gollallee argamu bakka hooggantoonni gumii waloo paartiilee siyaasaa damee Finfinnee jiranitti deebisee fudhachuu isaa fuula Feesbuukii isaarra beeksisee jira. Odeeffannoo biyya alaatiin hirmaattonni gargaarsa namaaf ta'an qabaman humnoonni isreal doonii gargaarsa nama Gaazaa geessuu yaaltee to'achuun gara Ashdood geessan doonichi garee hirmaattoota biyyoota addunyaa garaagaraa irraa dhufan of keessa qaba ture. Keessa isaanii Gireetallee ni argamti. Hirmaattonni doonicha yeroo ammaa kana eegumsa fayyaa jalatti ilaalamaa jiru. Dabalataanis hooggantoonni Filisxeen gabaasa baasan irratti akka jedhanitti bakka gargaarsi nyaataa lafa Gaazaa keessatti qoodama turetti dhukaasni uumamee namoonni ajjeefamaniiru. Haalli jiru haala yaaddeessaa ta'uusaa beeksisaa jiru. Gabaasni kan BBC'ti. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.